jirtu Oromooti. Kan kaabaa kibbaa, kan bahaa dhihaa, kiristaana musliima waaqeffata osoo hin jenne hundi keessan shaalloo Oromoo show subscribe, like, comment gochuun bira dhaabbadhaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'as deebinee dhufneerra. Kanaaf chaanalii kana subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Subscribe, share, like isin gootan hamilee guddoo naaf ta'a waan ta'eef jechuudha. Har'a irratti dubbachuuf kan dhufeen haasaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Alii marii hawaasa Oromoo wajjin taasise irratti taasise keessaa waa'ee nageenyatii fi namoonni siyaasa Oromoo geggeessan yookaan immoo namoonni siyaasa Oromoo oofaniin siyaasa adurree geggeessu yookaan immoo siyaasa adurree oofu kan jedhudha. As keessatti maal jedhe jennee gaafa laallu ispeeshaalii jechuudha. Siyaasa adurree jedhee kan kaase kana Dr. Abiy Ahmad Alii akkamitti hiikee siyaasa adurreen ilma hin dhalti osoo guddisuu qabdu ilma san deebitee ofii isiitiif nyaatti waan jedhu kaase jechuudha. Kana jechuun maal wal qabsiisee kaase gaafa jennee laallu Oromoon namoota bebbeekaa ofii yoo inni xiqqooma isii jabaate ufumaa deebi'ee nyaata. Fakkeenyaaf Dr. Hayilee Fidaa Oromoo mataa isaattu nyaate. Gaafa inni ol ba'e Oromoo miti jedhanii maqaa biraa itti moggaasanii deebisanii ofii isaatii nyaatanii. Wanti sun kaleessa ture sun har'allee hin hafne har'as itti fufee jira waan jedhu wal of keessaa qaba ta'uumaa kanatti jechuudha. Dhugaa kana garuu yoo laallu dhugaa gara tokkoon dhugaa qabaa jechuudha inni kun of keessaa. Wanni kun dhugaa of keessaa qabaa yoo jennu dhugaa qaba. Oromoon kana godhaa turee jira yoo jennu homaa tokkollee gaaffii hin qabu jechuudha. Ani dhiisi waan umrii kiyyaa jechuudha. Waan umrii kiyyatti argee fakkeenyaaf dhiyeenyuma kanatti waan kaka'e jechuudha. Jawaariin maal jechaa tura? Jawaar hayyuu Oromooti, beekaa Oromooti. Maal jedhamee irratti duulamaa ture? Inni Arabaa, inni akkasii yoodha, inni godina kana keessa ba'e, inni akkasii yoodha, inni akkana du'uu qaba, inni akkana ta'uu qaba jedhee wanni olola irratti hin oofamin hin jiru jechuudha. Tokko kana. Eengadduma kana jechuudha. Gargaaraa Piroofeesaraa fedhe sana dhimma kuulleetiin wal qabatee maal jedhamee irratti duulamee ture? Inni Hindiidha, inni Diqaalaadha, inni Oromoo miti. Kana Oromoon hin qabaachuudha. Kuni rakkina hanqina guddaa oolu. Garaagarummaa yaadaa siin qabaate taanaan Oromoo miti. Oromoo miti jedhamee itti moggaafamaa jechuudha. Namni tokko garaagarummaa yaadaa qabaata. Gaafa inni garaagarummaa yaadaa siin qabu ibsame sanii Oromoo miti jedhamee itti moggaasuu hin dhufaa jechuudha. Inni kun siyaasa uummata Oromoo miidhee jira gaafa jennu sirriitti miidhee jira siyaasa uummata Oromoo homata akkallee gaafii hin qabu jechuudha. Kanaafi wanni dubbaasofni kun waan xiqqoosii dhugaa of keessaa qabduu fi waan yeroo miidiyaa kana fa'aa irratti illee jechuudha. Yoo ati yaada addaa qabaattee ati Diqaalaa Oromooti, inni Addaggeedha, inni Ebariyoodha jedhee wal arrabsaa namni ittiin oolu waan ta'eef viidiyoo kana keessaa muree irratti dubbachuun barbaade. Inni kun ammallee of durallee itti fufe taanaan waan siyaasa Oromoo miidhu waan Oromoo akka sabaatti miidhu jechuudha. Namni waan barbaade haa qabaatu siyaasa yaada isaa san fuuldura dhaabbachuun hanqina isaa san fuuldura dhaabbachuun rakkoo hin qabu. Garuu Oromummaa isaa irraa mulquun maal inni waan jedhudha jechuudha. Yaada wal dura dhaabbachuun yaada wal mormuun siyaasni ati Oromoo gaggeessu kun siyaasa Oromoof hin ta'u Oromoo kana miidha jettee mormuun waanuma jiru. Umaa rakkoon qabu wal mormuu. Garuu immoo Oromummaa gaafa irraa mulqite yookaan fuutee gaafa tokkotti dogoggora gaafa tokkootiin gandatti galchuun hanqina gaafa takkaatiin waan galchuun maal inni waan jedhu taa'ee yoo yaadu viidiyoo kana akka irratti hojjedhu na taasisa jechuudha. Mee viidiyicha kana waliin dhageenyu.
nagaan bu'uura. Bakka nagaan hin jirretti waa'ee misoomaa, waa'ee guddinaa, waa'ee tokkummaa dubbachuun rakkisaa. Wal nyaachaa waa'ee tokkummaa dubbachuu hin dandeenye. Garuu mootummaadhaa kan nagaa dhowwachaa jiru. Nuyi kan hin barbaanne. Mee jaalsoo as keessa jirtanii boriftaan warra bosona taa'ee warra bakkee garaagaraa taa'ee mootummaa ofii eenyummaa ofii arrabsaa jiru kana fidaati nuti dinnaan yeroos gaaffii kaasuu dandeessu. Wallagga deemeen ture dhiyeenya kana abbootiin keenya achi gaaffii kaasan adaraa nagaa fidaa jedhanii. Nagaa jalqabnee jennaan ijoolleen maqaa Oromootiin qabsa'an. Oromoo wajjin nagaa fiduudhaaf diinota garaagaraa wajjin mari'atu halkanii guyyaa. Eenyu wajjin akka mari'atan jarris hin beeku nus hin beekne. Ormaan mari'achaa maatii keessatti nagaa fiduun hin danda'amu. Namni nagaa barbaadu hanqinni illee yoo jiraate keessoo isaa keessatti mari'achuu rakkoo hiikkachuu kan qabu. Ani ormaan mari'achaa as deebi'ee manatti nagaa fiduu hin danda'u. Rakkoon inni guddaa kan ture namoonni nagaaf deeman sun mariin isaanii ormaa waliin ture. Ormi immoo tokkummaa nagaa keenya hin barbaadu waan ta'eef gorsa jallaa gorsa isa qabatanii badan. Ammas gorsitanii deeffachuu dandeessanii jennaan mootummaan qophaa'aadha. Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jiru kun nu balleessa waan ta'eef hin barbaannu nuti. Maaf rakkattanii eega mari'attan rakkichi maayinni wayettanii uummata keenya miti. Namoonni siyaasa Oromoo oofan baay'een isaanii siyaasa adurree oofu. Adurreen ofii dhaltee osoo guddisuu qabdu ofii nyaatti. Oromoon dhalee guddisee namoota boriftaan bu'aa naa busee eeggatu. Siyaasa Oromoo gaggeessine warra jedhan nyaachuu baranii nyaachuutti guddatanii ammas nyaachaa jiru. Waan haaraa mun seenaa. Hayilee Fidaa eenyuun nyaate? Oromoon nyaate? Hayilee Fidaa nama Oromoof qabsaa'u duwwaa osoo hin taane sammuu addaa qabaatee rakkoo biyya kanaa hiikuu danda'u. Isaa xiqqoo ba'uu jalqabe warra siyaasa Oromoo oofumaa itti ta'an Hayilee Fidaan killisiidhaan Oromoo miti jedhan. Mucaa arjoo dhalatee guddate maatiin isaa achi jiru Oromoo miti jedhan. Sannaa Ilikee eenyu tajjeesse? Baarootumsaa eenyu tajjeesse? Oromoon xiqqoo keessaa ba'ee mul'achuu jalqabnaan kan koomitee eegganuun aadaa godhate. Xiqqoo baanaan cabsuu. Akka adurree ilma ofii nyaachuu. Hanqinni jiraachuu ni mala. Hanqina sana guuttatanii deemurra ilma ofii nyaachuu aadaa godhanne. Hojjennee agarsiisna hadhiisnu hin. Dubbachuu. Okay. Haasaa jechuudha galatti kana fakkaata jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu shaallaa Oromoo subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Galatooma ulfaadhaa nagaan ta'a.